Har'a rifeensa mataa kootii fi kan hojjetachuufidha jechuudha. Kun talbaadha, sunqoodha, abasuuda gurraacha jechuudha. Arabiffaa immoo hin beeku. Amma kan hojjetadha, walumaan kan ilaallu ta'a. Keessumaa warroonni talbaa argattan dhugaa rabbii toshattu fayyadama. Talbaa sunqoon kun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Darbee goommana firee isaa jechuudha. Itoophiyaa keessa goommana namni wallaalee jiru, biyya kanatti iddoo tokkotti arge baay'ee widdiidha. Xiqqashuu tokko garuu birrii 40 bakka naan jedhanii kiiloo wannan goone jechuudha. Iddootti immoo rakashaan iyyuu hin jira. Kanaatiif iyyuu kana fayyadamaa rifeensa keessanii fi isiniin jedha. Kunoo akkanatti walitti affiileen jira jechuudha. Akkanatti furdatee jira. Gidduuti isa kunoo kanas keessan buufadheera. Ilaalaadha. Akkanatti wal harkisa. Amma kana akkas godhee keessoo gutee keessaa calalachuuf oolanii fayyadamaa dhugaatti bexaam itti nama xaqama. Uumasaa walumaan ilaallu. Amma kanatti naqadha, kanaan calaladha jechuudha. Sanii booda tani ilaala. Kanatti cuufadhe. Kun akkuma agartanii akkanatti calaladhee hin jira. Kan fudhatu agartanii. Sanii booda xiqqoosh kan ittiin olive oil sanii booda amma kanatti naqadha. Kanatti naqadhee mataa kiyyatti dibadha jechuudha. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootiraatti haa tolu. Sinillee nagaa akka qabdan abdiin qaba. Nageenyi keessan guutuu haa ta'u siniin jedha. YouTube ko subscribe, like, share na gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu siniin jedha. Itti aansee immoo kun viidiyoo irratti agartanii amma kana hojjetadheen ka'eera. Mataa kootti dibachuufidha jechuudha. Innis talbaa fi abasuuda sunqoo irraa hojjetadheera jechuudha.
baay'ee nama fayyada, itti fayyadama. Tirtahan. Wala naman ang lasa sa'yo naman. Mataan kiyya happi na. Tingnan. Mataan kiyya happi waan ta'eef natin yung masyong nagata. Warri mataan keessa yabbu baay'istanii yoo jirattani bareeda. Ang namalaki sa'yo ng makatamit. Nah.